Ashama kafuunee kabajamtoota jaalatamtoota qophii kiyyaa hundi keessanuu baga nagaa jiraatan akkamiin fayyaan keessan maal fakkaata isiniin jecha guyyaa har'aa wantoota tokko qabadhee isin biraan ga'eera. Chaanal Abdiisaa jiru kanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa akkasuma immoo yoo isinitti tole waan isin kofalchisoo yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jecha kallattiimaan ergaa viidiyoo gabaabaa wayii qaba. Oromoo hundaa bakka jirtu kan socho'e jechuudha. Isa dhaamsee fi akka isiin dhaamte uummata biraan geenyaa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen Oromoo hundi keessanuu dhaamsee fi kana dhageessanii akka itti yoo jiraattan uummata keetiif bakka jirtu sagalee ta'e jiraachuu kan kee agarsiisi. Oromummaa keetiif falmadhu, saba keetiif falmadhu, leenca kan kee kan siif jecha beelee, kan siif jecha dhoobateef sagalee kan kee dhageessisi. Bakka jirtu maaltu si daangeessa sagalee dhageessisuuf? Firii Johaar Mahammad jechuudhaan, Firii Baqqala Garbaa, Firii Oromoo jechuudhaan bakka jirtanii sagalee keessan dhageessisaa. Alaa fi keessaan, biyya alaatii fi biyyaan. Akkasii qabsoon keenya itti fufaa. Injifannoo kan uummata Oromooti. Ni moona mootummaa caccabaa kana kuffisuudhaaf halkanii guyyaa tattaafata goona. Abdiin keenya uummata Oromootii fi Rabbi akka jeetti Johaar Mahammad nutis akkasumatti qeerroo biyyaa maddii dhaabbachuu uummata keenya jajjabeessuu maal godhu jirra? Dalagaa jirta, hojjetaa jirta, wallisuu jirta moo fiiguu jirta? Qaymee jireenya keenya agarsiisi. Ninjira agarsiisa. Ijoolleen Oromoo bakka jirtaniin kaa'atii Oromummaa teessaniin boona. Warroota YouTube chaanala qabanillee ijoollee Oromoo hunda isaa sabiskiraayib godhaa. Eesh mashkila. Oo sabiskiraayib gooteef maaltu sirraa? Sabiskiraayib godhii, laayikii godhii, daawwadhuu fi viidiyoo isaanii kan isaan gadhiisan akkasitti jajjabeessiisiniin jedha. Kun dhaamsa Oromummaati. Inni itti aanu immoo viidiyoon biraa kan isin qopheesse namni salaama yoo si gaafate fakkeenya ati salaama gaafatu edda inni ammoo salaama wal gaafatanii takkatti akkana waliin buutan lammaffaa itti deebi'u edda kun dhiisee biraa deema achi qilleensa irratti jechuudha. Viidiyoo gabaabaa wayitii namatti tola, baay'ee nama kolfisiisaa jechuudha. Aga dhumaa daawwadha. Video ini biraa mucaa bareedaa tokkoon mucattii maal jetteeni barreeffama kana laala viidiyoo hanga dhumaati. Inni waa takka illee hin dubbanne jalumaa callisee bakka deebii isaa calleessuma ta'e. Garuu waa mul'iseera, harkaan waa agarsiiseera yoo sirri ilaaltan. Dura yeroo viidiyoo kana argifa baay'ee kolfee odoo TikTokii daawwachaa warri wallahi baay'ee kolfee baay'ee kolfisiisee beekta. Irra deebitee yoo ilaalte waan isaa sii galuu danda'a. Garuu arraba badaa akkanaa kana wal arrabsuu irra dhiisuu na weeku. Osoo hafee arraba badaa wal arrabsuu irra lafa meeshaa mara bakka meeshaa shamara adii jallee qaba. Rifeensa leema galtee. Harkaan illee ni agarsiisuu jira. Kanaafuu baay'ee dalii. Sumaarra suuraa baadiyyaa arraba biraa dhaggeeffattoota keenya dhiifamu wajjin dogongora akkanaa kana irraa of sirreessuu yaala. Inni biraa viidiyoo itti aanu isin agarsiisa. Inni viidiyoo yeroo of waraabee gara YouTubaa dabarsuuf yookiin ammoo gara irratti YouTube hojjechuu barbaadu jalqaba manuma keetti mastaawotii keessatti viidiyoo garii shaakalaaf jecha akka barbaade ta'aa of waraabuu qabda beekta. Shaakala guutaa jechuudha. Video kana mee akkana irra laala baradha. Jalqaba gara YouTube itti ta'uu, gara Facebook itti, gara live itti osoo hin bahin jalqaba
qualche dettaglio. Video brazo vorabile l'altra non mi ci canarà la. Akkasuma dhaggeeffattoota keenya yoo isin kofalchiise laayikii gochuu yoo isin hin kofalchiisne qophii dabalataa irratti jechaan kana booda dalaguu danda'u viidiyoo kana biraan kan biraa dalagee isin qopheessuu irratti akka isin mooyadhu abdii qabaa jechuudha. Yoo isin kolfisiise natu isin mooyate jechuudha. Yoo ammoo yoo hin kolfinii isintu na mooyate jechuudha. Kanaafuu kolfuu kee laayikii mirkaneessi. Viidiyoo kana laayikii gochuun yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun mirkaneessitaa jechuudha. Kanaafuu daawwattoota ijoollee Oromoo hundi keessanuu viidiyoo biraa irratti ammoo viidiyoo itti aanu barreeffamaa jechuudha. Ijoollee Arsii yoo fuudhan gabbarri isaanii qaalii waan ta'eef yoo na jalaa dhufu. No. No. Esa fidao esa lite. Esa yelo. Oh baba, siyaachisini fuudhi. Mokoruun bareeda beeta. Baay'ee kolfe kanallee argee video kana daawwadhaa hundi keessanuu hanga dhumaatti yoo daawwatan baay'ee kan isin bohaarsu waan ta'eef kanaafuu video kana like akka gootan abdii qaba. Garuu hanga dhumaatti yoo daawwatan kan isin kolfisiisu viidiyoolee fi akkasuma barreeffama garaagaraa kan isinii dhiyaase kanarratti wantoota nama kolfisiisan jedhee yaadu kan isinii qopheessedha jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu akka kolfintanitti hin sobina like godha. Viidiyoolee amma isin garsiise kunniin ammoo kan nama kofalchiisudha. Kanaafuu hundi keessanuu waan daawwatanii baay'ee galatooma. Hundi keessan subscribe gochuun maatii ta'a. Warroonni ammoo maatii taatanii keessa jiran like gochuun dagatina. Viidiyoo taanu hanga qabadee isinii dhiyaadhutti kabajaan nu turaa isin jaalannaa isin jechuudha. Viidiyooleen guyyaa har'aa isinii qopheesse kun baay'ee kan isin bohaarsedha jedhee abdadha. Viidiyoo taanuun